bulchitoonni biyyoota garaagaraa Chaayinaan iftoomina COVID-19 yookiin koronaa vaayirasii irratti daba hojjetteef qaama walaba ta'een qoratamuu qabdi jechuun gaafataa jiru. Qorannoon akkanaa fedhii siyaasaa of keessaa qaba kan jettu Chaayinaan garee qorannoo idil addunyaa walaba ta'ee fi madda koronaa vaayirasii qorachuuf yaada dhiyaate akka hin keessummeessine beeksifteeti jirti. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaares gama isaaniitiin mootummoonni abbaa irree weerara COVID-19 yookiin koronaa vaayirasii dawoo godhachuudhaan mirga namoomaa sarbaa jiranii kanarraa of qusachuu qabu jechuun akeekkachiisanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa qindeessee jira. And the drug already being used, could it hold promise? Tonight, one patient saying, lakkoofsi namoota kooronaavaayirasii lubbuu dhabanii 200 jala dhiyaate. Ameerikaan lammiilee qaalii 50 boomale laf dhugaa gaggeesse. Yaaliin talaalli kooronaavaayirasii dhukkubsata jalqabaatiif Biritaaniyaa kennan. Irra guddaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaares mootota abbootirree maqaa kooroonaatiin dhiibba mirga namooma hojjechuu jiran akeekkachiisee mata duree oduu COVID-19 hardhaati. Biyyattii Doonaald Tiraamp faan Ameerikaan tamsa'iinsa kooronaavaayirasii hir'isuuf kutaalee biyyatti akka dhaabbilee daldala eegi cufte ji'oota lakkoofsiisuu jirti. Haa taatuuti garuu lakkoofsi namoota dhukkubichaan qabamanii miiliyoona dhaqqabuuf mallattoo diimaa agarsiisu. Namoonni 52 caalan immoo boo awwaalchi gaaf taasisaa tokko malee jimlaan bool tokkotti awwaalamuun kabajilmaan nama guyyaa du'a waan gatiidhaaf fakkaata. Lakkoofsi hojii dhabdoota Ameerikaan miiliyoon 26 caaluutu dubbata. Pireezidaantiin biyyattii Doonaald Tiraamp lammiileen dhiibba dinagdeetiin man keessatti garaachaan irraanneef beessa Ameerikaa $1 biiliyoon 484 ragaasisu BBC'n gabaase. Haa taatuuti garuu kutaaleen biyyattii kanneen akka Joordiyaa fi Oklaahoomaa seera manaan bayinaa cabsuun hojii idilee deebinaa jechuun poolisiin harka wal qabaachuun isaanii maraatummaa jechuun jeeru. Saayinsistootni guutuu addunyaa irra dhibee COVID-19 deebii kennuuf halkanii guyyaa dhamma'u jeera. Yaalii hagammaa godhameen qorichooti 150 caalayyoo hoosaramanii. Isaan keessa qorichi Remdesiviir jedhamu COVID-19 fayyisuu danda'a jedhamuun abdatama ture. Yaalii namirra godhamee milki malee xumuramuun isa saayinsiistootaaf rakkoo dhibii jechuun jeeru. Qorichi honqare yookaan jalqab dhibee boolaa yaaluuf hoosarame. Eegee qorichis caala argame jennaan yaalii dabalataaf ol kaa'amee jedhu. Dhaabbata fayyaa addunyaa bakka bu'uun Chaayinaa godhamu hoggana katur Dr. Bruce Aiwat. Yaaliin qorichi Remdesiviir kan namoota dhukkubichaan qabaman fayyisuuf Chaayinaa godhame. Namooti 237 ka qorannoo dhiyaatan keessa harki 13.9 qorichi fudhateen booda waan lubbuu dhabaniifi. Qorichi kun COVID-19 fayyisuu danda'a jechuun ragaan marsariitii dhaabbata fayyaa addunyaa irra tokko mirkaneesse. Dhaabbati Ameerikaa ka qorichi kan oomishe Giild Saayins jedhamu garuu ragaan dhaabbati fayyaa addunyaa gallakkis qorannoo taasifan bishaan nyaachisuuf jechuun himachuu jira. Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bulcha Firaans Imaanuweel Maakirooniitiif jaartiin chaansilar Jarmanii Ingila Doort Meerkel facuuf dabalate bulchooti biyyoota addunyaa hedduun Chaayinaan iftoomin dhukkubicha irra dabtolchiteef itti gaafatamuu qabdi jechuun gaafachaa turan. Chaayinaan iftoomin kooronaavaayirasii ilaalchisuuf warqan cufaan irra qaxaraarratti didoone garee qorannoo idil addunyaa walab ta'eef madda kooronaavaayirasii qorachuuf yaada dhiyeessite harka busheesse. Mormii siitiif immoo sabab yoo dhiyeeffate Chaayinaan qorannoon akkana fedhii siyaasaa of keessa qabdi jechuun ambasaaddariisii Halaandaan jir BBC'tti. Oduu biraatiin barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutaares mootummooti abbarree weerar COVID-19 dawoo godhachuun dhiibba mirga namooma tolchuu jiran akka daba kanarra of qusachuu qaban akeekkachiisan. Garee riphxee loltoota guutuu addunyaa jirtu mootummoota wal waraanuu jiraniif gareen kamuu sabab siyaasaatiin wal nyaachuu jiran yeroof tuksii yookaan darbat waraana akka dhaabu qaban yaamicha dhiyeessan. Gareen riphee lolaan Oromiyaa keessa sochoof mootummaan Dr. Abiy Ahmad yaamicha irra hootee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan akkamitti ilaalu walumaan daawwan. Those protests have led to a growing anti-mainland sentiment, and this virus is deepening that sentiment. Daawwattoota Yemen oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolamneetii jirra. Ana olii sa'aatii oduutii walitti deebinaa yeroo gaarii.